Ashamaa Sabune Mati Kasusho Nagin Wake Sinifata come just to Nagaja Regular Tawakea. Sinakam just to judge about to Mati Kenya just any Zirra Mutina Guajaraga and Katubega. Nagoma Kenya Sinagartai. Akam Java to Mati Kenya Sininjena. Ega vai to Kugargar Banatra or Pachudafi. Video around and binu to raise the rest of the video yada guya ya yokin guya gaila sinergination indura to raise the video jenem benu enna hala to no mejechu dideti jechura kanafi na malena gumajarra gala tawaqai anis kasunis nagajarra sida kam jirtu nagano jirtani mati kenya jawatui bayto ko sigiyanne Narabajin, why talk of a yarn is in a good Tanis in India? I'm a diamond cover. In Nagorai, Marifi, a gadite, Narabasha, the dance thing or like Tegan, I guess, say Narabasha, Tina Jada, Tigis in India, like I was in India to Jalamati Kenya. Ega arama kabate koba ke tufte na jechu kesan hinolu koba de digaru kino kesuma to kola jira yo dubata saruna wajega wandevi kana fi ka wanta kabate du kechura sabona ko be ka biye hin turre mati biye mati ko bra de badia ture ega badia ma arran fajira chura arran fajira kana fi moyu ya titti chia jira Kera kesuma kana lex mai hate bechuda ate do be kana be ega amma mali video ka se wara bechuda kasu manan juru yonu tigelu kasu manan juru kana fi daima kana ka video ke imbe bechuda kafira ke netin imbe ku garu firi yad ate do fanite nabra ate suya rama sadis aga isin yo bosse galte wale hate sujereta fide mali ate نتبتيستي كان أخذ في ده دفع كرتي يلي رجع فكرتو هنا فكرت ليه لا إننا كان أخذني كاسو نبيك كان ينيو كتاتي نبيكو إني في ركينا جيشون ماتي نتي أتنا كبلي وقت يوم نعمل بيكو بالي هندما في رجرا إنجرامي رجع رباتس جرا هذا هندم بيكو يتودا إن بيكا كان جرا باكي يوم بيكو بالي كان حالتي هذا كوفا جاسونته bayin beku amma shine moyu kan fira kenyati kana kan amma ka fide dupe akana ngira ne chura kaso rat prank ojechu kaso ani mteyon ku ki yawo jede ni imbe durana ni manat wa ko bese durana manatti ale do jede ni imbe kawal kaso pe ane do ni tibaran ne na mana barumsa to ko wante fi egana be ka jechura تقول رفعت نما قدوت والبين نشوف الكلام في مو زي كم قلت لا جسوا نتنا كمان تبي جسوا لندا كنا خاني حتى تفيدي دائما كان حتى تفيدي كفرة كينيتي حتى تفيدي جري كان أما زي كنا بيتوني ترى باين كيساني دائما كيساتو مقالة قدرت باين دائما حتى جراني ما كيونو أواس كنا جيشودا دائما ما هتاني مقالة قدام تجارو منو سجلوا كنا تمنيو كنا في عندورة دائما كنا تجيبي كيسافوا تنجشورا إذا وانا كنا هنجرا كاسونا ما تهتو دائما تجرين هذا بدوامون جل سامو ماله كجوجي لا نللي هتف بدي كرابة تنرجنان كبيتا بدي جري كاسورة برانك يوجد في كاسونا ما فينجرو بدي يوني سو دبتو سرقتي كانوا توكين دبتو كنا يوكاتي ini waktu yoga robah himte beku dan dai cura beku anda tahu kenapa ega macam ini le sodati ini tidak makan si Firaul jamti ini lah makan Firiot Firiye jamti kenapa ega amma kasu ninjuru cura nuti galeti Ofiikenya bananne seenne kaasuma mana hinjiru bakka deemen beenu garuu bilbilee hin ture garuu faajiraan an jedhe kanaaf akka gaasonni kotte immoo ujjeka kaasuu nagada kotte walitti deebina kanaaf akkasitti nagaan nu turaasiniin jenna maatii keenya
Egaa kabajamtoota keenya kaasuun dhufee jira viidiyoo adda kunneen deebine kaasuun dhufee jira waan ta'eef booda tottolfannee dhufee kanaaf hojiin laallaka. Kaasuun hin turellee deemnee bubbullee oofnee kanaaf nutti saaruu danda'an beekamu. Kanaafiyyuu amma dhufee jira kaasuun aga qotte nama seenaa jira wajjin tura. Waltani? Jara. Waya? Agama. Jirtu eh. Kan? Nita, Danish. Ale, jirta? Kam? Nagoma? Coba cari ketemu di chat tuh. Video mana? Video rawar. Mana? Kamu. Ya, ini. Nanti. Chat. Anak senang anak. Kana? Eh. Yom. Anak bakat tuh. Ndakati. Saya tamari saya. Eh? Tamari saya ni. Ile semua move tere lawan ni benjur. Mana kita sama. Anda kau kok kita sana nu kau deh. Ya, kembeng du kawan beng ni. Akam benda. Jechuun gisee ulfoofte na karra. Ndao akkama ni ida. Gisee ulfoofte. Tamari wata isa maali na beektare warra irra taa'ee barataa bara. Sillaanaa bigana waa gargar. Neetta. Sineef ofeeyo nagumaan dhuftani. Naguma. Jirraa yoo takka mure. Baadiyaan akka. Baadiyaan bareeda. Daddalachichi gasi lekkisina. Maan daalachuun indee. Sinirraa fitee gasi dhiise. Maali kan caala. Daaluu dhugaan hiti. Daamti tiyya. Mee akkana gargar miidha. Miidha. Mee laali firitti. Hin qaanofti. Tiyya faa. Viidiyoon asi jiraachi laalata. Oomna gaayif jette maatii keenya. Jechuun viidiyoon akka waraabaa jirtan gaafumaa waan haasaa jirta seetuman jin jedheeti amma gaafachuun keenya oolu. Maraaf daa'imni ishee kanaa xiqqoo waan babbadaa jirtu fanii. Meeshaa fiddee achi keessa yaada seenee. Eshi ka jaalatamtoota fi kabajamtoota maatiiwwan kaasuu shoo akkam jirtan fayyaa keessanii nageenyi badhaadhaan lafaa fi bakka jirtanitti isin akkam jirtu illee nagaa jirra isin akkam jirtan mee jirra isinis bakka jiraattanii isin jira akka carraa ta'ee hojii wayiin harkaa qabaa bal'atuun dhuftee naannoo dhufe uffatumas baay'een jijjiiranne kanaaf isin akkam jirtan fayyaa keessanii illee nagaa keenya jirra kinoo badaniiti guyyaa 4-5 haadha galaa jiru. Sinin jenna sin akkamii fayyaa keessanii bannee jiru dhugaa waaqayyo baay'ee adda fagaannee irraa saamuna kana akka carraa ta'ee yoonis kophaa ta'ee tumanii hin hojjenne viidiyoo bal'atuunis baadiyaa galteeti baadiyaa maatii bira deemtee waan hin beekneef maatii bira deemtee laftis xinnoo fageenyi mallee qabaatee miti lafuma deemsa sa'a tokko akka sa'a lamaati kanaaf har'a immoo kunoo keessumaa biraallee nu fiddee dhufte. Keessummaa isheen nuti kana meenu hundi keenya naaf isaaraa hin barra. Hojjumaan barree kan walitti deebi'uudha hundaafuu akkam jirtanis jirtu badii keenya kana isin ishee nu bannu kana maa callisanii maaltan maa badanii maa nu barbaadu diddanii jaalatamtoonni fi kabajamtoonni uummanni Oromoo isin jenna. Yaa dhugaa waaqayyoo fagaannu jechaatuma fagaachaa jirra. Viidiyoo hojjechuudhaafis dhugaa baay'ee sa'aatii nama gaafata. Saatiin xiqqoo ishii gara baqaa'u garuma kanatti addanii qoqqoodamuudhaani amma xinnoo ishii haalli jireenyaa bara baranaa kan xinnoo haalli qilleensaallee ulfaataadhaa gara naannoo baadiyyaattis yoo deebitu qilleensi xinnoo roobatu jira barana roobni naanna'aa jira amma waan baay'ee hojjechuudhaaf kan nama hawwisiisu jechuudha. Kanaaf isin akkam jirtan jireenya akkam fakkaataa jaalatamtoonni fi uummattoonni keenyaa sinin jedha mee garuma baluusitti isin deebisee maal akka ishiin jettuu fi daa'ima fidde kana eessaa akka ishiin fidde daa'imni gara harmaatittis deemaa jirti. Naan galle mee walumaan dhaggeeffanna. Hin beekni mee daa'imni dura harmootee guddatte ta'in naan galle mee hundumaafuu galuun jecha akka fidde bittaa jirtu. Daa'imti galee. Dalachoftee galte moo laala akka jirtu laala harka ishiitis waa fakkaata. Maali nan bareedu? Gurraachoftes. Baadiyaan kun nama bareecha.
Maan qattee. Kas kaa gisee tokko haa namni qilleensa irraa deemee qilleensatti yoo deebi'e jijjiirama. Amma yeroo arabaa dhuftuu fi ammas garaagarummaa guddaa jira. Lakki maal kan biyya arabaatirraa kan biyyi mokiyyaan haa wayya kan biyya arabaa maal na godhan. Dirqama suni bareenni waaqayyo ganama namaa kenna waan ta'eef kanaaf qilleensa jijjiirame xiqqoo fuullee jijjiirame natti fakkaataa xiqqoo araba natti taate irra. Kanaaf mee isaa booda kan waliin haasofnu ta'ee taniif isheen mee daa'ima tana isaa akka fiddee fi walumaan gaafa argatti gaa. Daanti dhagaa maatii keenya akkuma isiniin jedhe egaa dura viidiyoo eegalleerraa daa'imti ani magisima baraddu tamaarii ta'etanii waan mudannoo hin jiraanne siree nama ta'e kan uffatta namni hin jiru. Kanaaf ta'e gaafiritti kan gisee kan dogongoramee waan hin taanedha. Waan ta'edha waan hin taane hin jira waan ta'edha gisee sanii. Kanaaf immoo iyyuu waan akkana na biratti jecha maali? hin tasmamu waan akkana bira. Maal kun tasmamaaleere? Hin tasmamu. Ndi waan hin beekne ani waan kaleessa hin beekne waan nuti dura ta'e barkuun. Adeemla waan feelli haa ta'u kaleechumarra jalqabee dhaan beeka waan ta'eef gara beelatti hin deemaa natti fakkaate misaas hin nyaanne. Kanaaf wanti kun waan hin fakkaannedha. Akkam hin fakkaanne? Guma kan keessa dalte? Dhugaa. Na fakkaattu laani? Haala maali inni barbaachisa? Na fakkaattu karaa isaa fidee dhufattee ture daa'ima namaa? Yoo nalbaata kan maatii fira gara keessa. Maal ati fira hin beektu moo? Jechuun fira muluu akkamitti beekuu hin danda'u. Fira muluu hin beeku. Akka fira keenya maatii keenya kan wallaaltan jira? Baay'ee beekuu hunda isaanii kaa'amu. Jechuun hin beeka garuu muluu akkas. Amma kiyya. Amma inni guddisa. Amma guddisa wajjin guddisnaan ibsi. Naanne. Abbumaan deebistuu fi abbaan guddifatu. Abbaan dhabe jedhe dura kanaan ga'ee ture amma immoo iyyuu taraan ga'eetii sitti adarbu jedhe na kenne. Naanne. Bareeda. Deemata kan nyaatti rakkoo qabu kan abiddatti. Kanaafuu tasuma maal egaa? Walii galle. Walii galuun chattu walitti. Jeekamaa garaati qabare. Ati afaanuma ilkaan kokkolfita malee keessi kan biraati. Eessaa hojjettee ture waan kana ofiin taane tokkotti gammachuun hin jiraaree biyya jaalalli gammachuun hin jiru dirqama. Kennaa waaqati immoo waaqni eega kennee isaas akkasumatti godhanii tokko walumaan gara deemanitti deemu. Eshi bakka walii gallee qaamaas ta'a. Wanni dogongoraan ta'e waan ta'eef eegaa goonaalee. Kanaafuu ani garuu naaf fudhatamne. Maaliif siif fudhatamne? Nageenyis yeroo san yeroo barattu sanitti si nan beeka. Fe'inni keenya waa'ee barnoota irratti malee yeroo akka ammaa irratti waa'ee bilginaan baay'ee baay'ateeti miti. Karoorri galma barnoota kana fakkaatu sani. Daa'ima bakka fiddee malee bakkuma biraatti fiduu nu ooltu. Keetiin hin teettaa? Nana teeshi. Nyaatee biraati. Dhiyaatti nu fixuu uffatte. Maali alee daan maali daanti jechuun? Ulfaatti moo kan nama beektu? Rakkan yaaduma yoo karaan deemu jechuudha karaan beektaa ture makiinaa achitti yaaboo karaa boqochi karaarra yaada deemtee haadabbaan qabdu. Daa'ima maamu? Koottu gaafa. Baay'ee jechuudha. Maarree jechuun yaada karaarratti hin argee. Maaloo karaarratti argite daa'ima ulfaa qabdee moo wanta warri barbaadu abbaan hin barbaadu bari. Haati babbaan yoo barbaadamani taadaan maa karaarratti baasan ree? Ani karaarraa fi deeman mana namaa gibbii seenee fuudhe. Haa ta'u karaarra fi haa ta'u dingata ba'uu dandeetti kaa gibbii. Eessi taayitaa? Manni hin jiru? Manni hin jiru hin beeku manni hin jiru. Karaa bakkiinatti yaabban hin beektu reeti manni maaf? Ishee. Kanaaf gaa. Taasi. Taayishi. Nama namaa karaarra kan itti deemu jettu ishee miti nama deemfaata dabala. Maali? Abbaan achee guddisee sa'aatii kanaan ga'e miti. Xiqqishumaayyu araashuma jala baate yaatu rakkoo barbaadillee taate laafatee deemtu yakka daa'ima abbaa tokko. Akka ta'e maalillee beekaa garuu daa'imti karaarra deemti.
Aga barbaade adeemtu malee maal kunoo keetti isaan dhufaa jira waan ta'eef daa'ima namaa waan fayyada. Kiyya maal yaale? Kiyya ganaadha. Ta'us gismateettis ta'uun ta'a. Garuu daa'ima namaa kanarraa fiduu fedhinaan na ragadhe. Deebisuudha? Deebii daa'ima namaa dafii dawwali deebisi. Ani eenyutan nama eenyu beeka? Akka carraa ta'e mazooruma irratti nama achi yeroo san jiru nama hin jira waan ta'eef asiif kenna silkii ijoollee safara sanii namni daa'imni jalaa badee jedhee yoo jiraatu dawwaluma silkii. Dafi. Maqaa ishiitu hin beeku sila maal jedheen dabalan? Maqaa ishii gaafadhu. Intee mijatti? Mijatti? Eenyu maqaan kee? Dafi. Ana nama hojjeste akkas naan jedhu boo. Ani sila hin beeku maalan jedhee eenyutan dawwala? Ani sila daa'ima karaarra deemtu. Kophaa ishii achumaan gaafa eenyaan kan eenyu seenaan hin beeku naan jette. Haadha abbaa keenyaan hin beeku naan jette. Mana nama laarte kaa yoo karaarra ta'e baa warri makiinaa yaabbatanii deeman jechuudha. Isheen poolis xaabiyaa geessitu malakati. Poolis xaabiyaa eessaa fiddee waan jedhanii? Waajjira poolisii deemtee daa'imni akkana urumii ishii tilmaaman gaafa akka sadi ta'uu dandeessi amma tuni amala akkati aanaa kana diraa fidee ta'u malakati. Malakatu qabna malee ta'u. Gaafa san eenyu akka galti daa'ima? Yookaan sitti illee marroo danda'u kana baay'inatti argamuu danda'a rakkoon. Natti murteessan? Maaliif sitti Nani ani? Ulfaan argee gaheetti akka jettu ulfaa argitee yoo fidde sitti murteeffamu yookaan akkuma jedhe daa'ima namaa bobaa namaa waa namni wayii dhabaasee wayii itti godhee daa'ima fuudhee sitti kennuu danda'a yookaan ta'uu daa'ima argeettee bittee galuu dandeessa waan ta'eef. Ana kan natti kenne nama wayiiti jechuun nama Amma immoo karaa irraa hin argin jettu afaan meeqaa suftaa? Kanumarraa argame jechuun ani osoo karaa deemuu namichi wayii daa'ima. Afaan meeqa beektaati? Tokko afaan Oromoo koo beeka. Afaan Oromoo beektami karaa irraa hin argeettee miti ofii daa'ima karaa irra deemtee ofii gaafattee akka afaan hin qabu. Amma immoo nama natti kennee mee ta'e itti galta kana taanaan mana hidhaatti keessa hin jiru. Ani wayii hidhameeti ibsa. Yakkaatu hojjetteef akkamitti itti gaafataman? Karaa seeraan alaatti masitti deemanii gara kee dhufuu danda'a. Daa'imti beeyyannoo ittiin deemte ba? Daa'imni dubbachaa tun jirtu eessa? Siree yaada kaasisaa afratte malee dura naasofte. Akkana? Fuudhee sitti deebisuure? Abbaadhaaf deebuu qabaa daa'imni. Deebuu qaba? Abbaadhaaf deebuu qaba abbaan hin barbaade. Kan keessa dhootee Ani hin kennu bakka. Fideen dhufee taa'ee wajjin taa'ee fidee fee kan ta'e deebisa. maal guyyaa ooltee bulchitee harka fideen Nama rarti. dhugaadha. Ishii si mararuu Sanuu bareetti meeqa? sanuu ishii si mararuu dhugaadha nama waan taateef. Kanaaf ulfaata karra waaqatettis. Ishii fuudhee deebisatti. Jecha maal tan beekee tan deebise. Karaarra gootee fita. Akkasumatti ilaalu dubaratti maal namni sareedha? Sareen guddifame malee gatamu. Maalan godha ishii akkam godha ishii? Poolis xaabiyaa. Mana yaala geessanii annanii amaa. Poolis xaabiyaa deemnee amaa kan nuus hin jedhamu. Eessaa fidee nuun jedhan. Haala akkanatti irraa karaarra kan deemtu argee jettan bakka akkuma itti bareetta. Bakka biraatti fiddee dhufuu baatte. Uy gudi. Uy geessi isheeti poolis xaabiyaa natti argitee. Indee. Afaan kun hin beekin afaan tokko haasaa kan hin deemanii dafame. Ishii daa'e bakka Firaankiidha. Firaankiidha. Yoo akka Firaankii si goone. maaliif daa'imni inni itti galu. Daa'imti tiyyi manumatti duraan alee jedhe karaarra isin hin argine anatu gizee tamaarii ta'e duraan alee tiyyi madaamti. Akka ana fakkaatti shurrubbee karaa tiyyi makina. Uy hin danda'u. Hundaafuu Waaqa biraakii si goone jedhe kaagaa. Daa'imti mee na fakkaatu garii keenya fakkaatu. fakkaatti garuu nama miidhaga. Maal? Kanaaf egaa maatii keenyatti himeeta hin jira jedhe Firaankiidha. Daa'imti kan fira keenyatti hin beektu garuu fira keenya isa gure jechuudha isaanii. Bakka guddisa naa kennan. Shagala namni waan baduu hin qabu. Kanaaf egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan keenya dhugaa baay'ee rakkadhee maaliif namni rakkisaadha. Yeroon baay'ee ulfaataadha waan ta'eef daa'ima namaa akkasumaan karaarraa fidee dhufe yoo jedhamu isinis bakka kana buutanii ilaaluu dandeessu baay'ee rakkoodha waan ulfaataadha waan ta'eef kanaaf hin xinnoo ishii miira addaa keessa seene kanaaf ijaaf qalbiirraa nu hambisaa isiniin jechaa garuu Amati kaasuun moo'e
Aaree nama rukutuu yookiin aaree utaaluun garumatti aaraa asumaa ol lafa fuudhu jechuudha. Kanaaf yaa isinitti himteerti waan qofi. Kanaaf dhugaadha abbaa barbaades odoo ta'eeti wanni kun baay'ee rakkisaadha. Gara qaama seeraattis yoo ta'e immoo gara biraatiinis yoo ta'e ulfaataadha. Daandii kun karaarraa qabamee miti. Daqiiqaa tokkoof daa'ima abbaa tokko harkaan qabdee biratu miti waan biratu turte yeroon ammaa kun yeroon dubbiin qayyaramaa deema waan ta'eef kanaaf gaa'u biraankiidha jettee jirti. Kanaaf anis miira kootti deebi'ee jira amma. Kanaaf isiniin jedhaa baga nagaa taatanii fayyaa taatanii yeroo sa'aatii kana nagaadhaan eeddanii hundi keechanuu hundi keenyaayyuu isiniin jira. Garuu immoo dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf baay'ee addaa fagaannee irra baay'ee babbannee irra waan ta'eef ijaaf qalbiidhaan hambisaa dhugaa waaqayyo. Kanaaf kana booda amma addaanis yoo bal'oonis akka carraa taatee kan hin jiraanne ta'e viidiyoo waan tokko waan guddaa isin hojjechuu baadhu waan gabaabaa waan takka hojjedheen isinii mul'isa. Isheenis immoo amma baadiyyaa kun deemtee guyyaa 5ffaatti maatii waan garaa ofii geechee deebite natti fakkaata. Aragana ammasi. Kanaaf yaa sargiin akka carraa ta'e sargiin ni jijjiira. Dhimmichi waan samoona tana nuti viidiyoo kana waraabuu dinneef sababa sargiiti. Gaa'ela jechuudha. Duutii fi gaa'elli tokko jedhama miira Oromoon. Kanaaf sababa saniif xinnoo ishii kan nuti addaan banne dhiifama jidduudhaan. Akka fayyadamu. Baluun nageenya waaqayyoo gaafadhu. Nagaa gaafadhee baratuuma. Egaa maatii keenya dhiifama kaasuun muddameeti nama salaa dubbise kanaaf isiniin jenna maatii keenya egaa viidiyoon kaasuun adotti xumuriin deeme alaa dubbisanii jira waan ta'eef egaa akkuma hojii eegallee jira isiniin jedhe saniif nama sun dubbise jechuudha. Barri odoo hin cufin dhiisnee kunne raafisatu nu duwwa seene inni barri hin cufne akkasumatti dhiisee dhufe waan ta'eef namni kanaaf nu dubbisanii kaasuunis kanaaf muddamee deemee isiniin jenna. Egaa viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaataa garuu kaasuun dhugaa dubbachuudhaaf rifate dura rifannetti jechuudha hojii sadiitti maaliif waan beekuuf akka kiyya hin taane hin beeka waan ta'eef biyya akkuma isiniin jedhe hoo barannoo beekna waan ta'eef garuu nana ta'e san irratti rifateera maal dhuguma amma baay'een jechuudha keessattuu hojjettoonni magaalaa manaatitti galchanii jechuudha sarraatanyaa baay'een isaanii ijoollee hataa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf egaa kan waaqayyoon waa oolchuu isiniin jenna egaa biyya keenya illee nagaa nuuf haa godhu viidiyoo afeen birootiin immoo akka walitti deemanitti nagaan nu tura isin jaalannaa nuuf jiraadhaa isiniin jenna egaa maatii warri nuuf ta'an illee maatii nu taa'e jajjabeessa Oromoo keenya isiniin jenna nagaan nuuf tura.